Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa hedduu keessatti waraana faashistii Biltsiginnaa du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa hiikkachuu cimsee itti fufee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Agamsaa magaalaa Baatuu fi magaalaa Eegidduutti guyyaa kaleessaa waxabajji 9/2026 tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu beeksisee jira. Gootichi lola haxxeedhee tarkaanfii laalessaa akka bakakkaa fudhate kanaan loltoota Abiyyi Ahmed hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee akaamaajaa raadiyoo quunnamtii tokko gumbii isnaayipera tokkoo fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda isheerraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachee jira. Abdiin saba cunqurfamaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii humna waraana maafiyaa PP irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun godina Baha Shaggar aanaa Boosat magaalaa Doonii keessatti halkan dheengaddaa waxabajji 9/2026 sa'a 6 irratti hidhattoota maafiyaa PP aangoo namtokkee gooftaa isaanii Abiyyi Ahmediin tiksuuf magaalicha keessa qubattee teessu irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee shororkaa itti uumee jira. Tarkaanfii gootichi mooraa diinaa tiksitoota Empire Dulloomaa irratti fudhate kana hordofees humni dabalataa xiqqaan magaalaa Adaamaarraa ganamaan ergamuun ishee beekamee jira. Qondaaltonni zoonichaa dubbisne akka jedhanitti sababni tarkaanfiin hidhattoota murna Biltsiginnaa booji'amtoota ilaalcha sirna moofaa hordofan kanneen irratti fudhatameef aanaa Boosat gandoota kanneen akka Saaraaf Araddaa, magaalaa Bofaa, magaalaa Doonii, Boottii Xiyyoo, Nanyee Qurquraa fi kanneen biroo keessatti saamicha uummata nagaa irratti raawwachuuf xiyyeeffatan hordofeeti jechuun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessanii jiru. Humni egeree fi abdiin bilisummaa sabaa korommiiwwan Baha Biiftuu irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa Araddaa 14 jedhamu keessatti waxabajji 8/2026 kaabinoota Araddaa 7 azaabaa milishotaa fi farra riphee lolaa waliin ta'uun uummata nagaa dararaa turte irratti aleellaa raawwateen bulchaa gandaa fi milishota 2 battalumatti ajjeesuun gariin madoodhaan adabee injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 2 irraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Abdiin saba bal'aa irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa irree gootummaa isaa diina irratti mul'isu cimsee ittuma fufuun gaafa waxabajji 8/2026 waaree booda godina Baha Wallaggaa aanaa Nuunnuqumbaa keessatti waraana Biltsiginnaa maqaa sakattaan aanicha bakkeewwan adda addaarraa wal guurtee bobbaate irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun ibsamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramuun abdii bilisummaa Oromoof aarsaa qabsoon gaafattu kafalaa kan jiran humni ittisa uummataa godina Baha Wallaggaa aanaa Nuunnuqumbaa keessatti loltoota faashistii Biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee meeshaa waraanaa irraa hiikkachuu hooggansi humna ittisaa bakkichaa beeksisee jira. Gaachanni uummata Oromoo humni ittisa uummataa ganda Waamaa Siifaa jedhamu keessatti waxabajji 9/2026 loltoota maqaa sakattaa waboon nagaa hawaasaa gooluuf bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhateen loltuu tokko battalatti rasaasaan ajjeesuun loltoota hedduu madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota faashistii Abiyyi Ahmed bakka isheen irraa dhuftetti ari'ee deebisuun qawwee akaamaa tokkoo fi rasaasa hedduu irraa hiikee galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii humni ittisaa fi waboon zoonii cufa keessatti fudhatu daran cimee itti fufaa. Humni ittisa uummataa aanaa Nuunnuqumbaatti loltoota faashistii Biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee meeshaa irraa hiikkate. Humni ittisa uummataa godina Baha Wallaggaa aanaa Nuunnuqumbaatti loltoota faashistii Biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee meeshaa waraanaa irraa hiikuu hooggansi humna ittisaa bakkichaa beeksise. Gaachanni uummata Oromoo humni ittisa uummataa ganda Waamaa Siifaa jedhamu keessatti kaleessa waxabajjii 9/2026 loltoota maqaa sakattaa waboo jedhuun nagaa hawaasaa gooluuf bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhateen loltuu tokko battalatti rasaasaan ajjeesuun loltoota hedduu madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota faashistii Abiyyi Ahmed bakka isheen irraa dhuftetti ari'ee deebisuun qawwee AKM tokkoo fi rasaasa hedduu irraa hiikee galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Agamsaa keessatti diina adabee. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa
godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Agamsaa magaalaa Baatuu fi magaalaa Eegidduutti har'a waxabajji 9/2026 tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu beeksisee jira. Gootichi lola haxxeedhee tarkaanfii laalessaa akka bakakkaa fudhate kanaan loltoota Abiyyi Ahmed hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee AK-6 raadiyoo quunnamtii tokko gumbii isnaayipera tokkoo fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda isheerraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachee jira. Tarkaanfii jajjabeen sabaa waboon humna waraana biltsiginnaa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoo.